Kylian Mbappé taphataa PSG sarara fuulduraa yoo ta'u jireenya isaa kan kubbaan alaa kan waliin laalu ta'a isinis na waliin tura. Osoon gara isaa hin deemne duratti warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaadha. Viidiyoon tana yoo isinitti tolte laayik godhuudhaan eegalaa. Amma osoo isaa isinirraa hin gubne gara viidiyoo. Duratti seenaa jireenya isaa guutuu. Kylian Mbappé bara 1998tti biyya Faransi magaalaa guddittii Paarisitti dhalate. Yeroo ammatti taphattoota kubbaa miilaa addunyaa keessaa isa tokkodha. Ijoollummaa isarraa kaasee kubbaa taphachuu hedduu jaalata ture. Taphachuu bira kutee taphattoota keessaa Cristiano Ronaldo CR7 akka dinqisiifachaa tures ni dubbata. Akka isaa ta'uufis hedduu hojjechaa ture. Jireenya kubbaa miilaa Siboontuu yoo jammaru achi keessaa erga ture booda Monaakoof farrame. Monaakoo keessattis umrii 16tti taphataa hedduu jaalatamaa fi cimaa ta'uu danda'ee jira. Budinii tana keessatti dandeettii inni agarsiisu kilaboota hedduu ija isaanii harkisuu danda'ee jira. Kilaboota kanneen keessaa Paris Saint-Germain taphataa atkii bara 2018 qarshii $200,000 farrame. Yeroo sanatti umrii 20tti taphataa cimaa lammaffaa amata sanii ta'uu danda'ee jira. Amata sanitti budinii Faransaayif taphatee waancaa addunyaa yoo fuudhu dorgommii sana irrattis taphataa cimaa ta'uun filatamee jira. Kubbaa yeroo qabatee miila isaatiin akka fedhii isaatti oofuu kan danda'u yoo ta'u taphataa cimaa ta'uu danda'ee jira. Kanarraa kan ka'e galiin inni argatus hedduu guddaadha. Mbappeen addunyaa irratti warreen maallaqni nagayaa kaffalamuuf keessaa isa tokkodha. Kanaafuu jireenyi isaa badhaadhaa akka ta'us abdiin qaba. Manneen jireenya isaa. Manneen inni jiraate keessaa magaalaa guddittii Faransii Paaris Bogo Apple Tower. Fuula dura manneen miidhagaa appartaamaa keessa akka jiraate ni beekama. Appartaamaa kana keessa gama gubbaa kireeffatee jiraachaa yoo turu barandaan appartaamaa fuullee Apple Tower yoo ta'u kanaafis magaalaa daawwachuuf hedduu tola ture. Taphataan kun achi keessa jiraachuuf baatitti $40,000 kaffala. Taphataan kun itti aanee insoorsiin irraa yoo bitu bootaan inni itti bite bootaa warreen beekamtootaa fi tujjaaroota keessa ture. Sooshaal miidiyaa isaa irratti illee wanni inni agarsiisu maatii isaatii wajjin mana keessatti yeroo gaarii akka dabarsu mana keessatti akka bishaan daakeeffataa jiru beekamaadha. Akka odeeffannoo argannetti mana kanaafis $10 miliyoona baasee jira. Wanni nama ajaa'ibsiisu Mbappé manca figaadii hin qabu. Haa ta'u malee makiinota ni jirti ja'amee yaadamu oofuu danda'ee jira. Fakkeenyaaf makiinonni itti fayyadamaa ture keessaa Volkswagen, Tiguan, Honda. Makiinonni tanneen moodeelota haaraa yoo ta'an meeshaalee isaanillee akkasumatti hedduu bareedduudha. Makiinaa tanaafis $40,000 yoo baasu makiinaa taaniif immoo Volkswageniif $50,000 yoo kennu makiinaan tunis makiinaa elektirikaan dalaydudha. Itti aanee makiinaa Audi AB68f $60,000 yoo kennu makiinaa GLPfis $80,000 makiinaa Volkswagen Multivan niifis $85,000 yoo kennu itti aanee makiinaa Volkswagen 2BX immoo $110,000 yoo ta'u itti aanee makiinaa V-Classifis $150,000 yoo kafalu itti aanee makiinaa FRS 59f $106,000 yoo kennu. Taphataan kun galii guddina argatu irraa kan ka'e awuroopilaanota mataa isaa 2 yoo qabaatu isaan keessaa inni itti fayyadamu Challenger 350 kan ja'amu yoo qabaatu yeroodhaaf tajaajila argachuudhaaf $7,000 barbaachisa. Kilaba inni itti taphatu PSG'tti taphattootaaf jireenya dhuunfaa isaaniitiif kan kaffalamuuf yoo ta'u akka fakkeenyatti shufeera dhuunfaa isaatiif boodigaardii isaatiif bakka inni deemu hundatti namni isa gorsuuf isaaf godhamee jira. Kanneen hunda godhuuf kilabni baatitti $35,000 wachii godha.
Mbappeen uffataanis hedduu beekamaadha. Fakkeenyaaf sa'aatiiwwan inni kaayyate keessaa Rolex Master doolaara 13,000 yoo baasu, miiliin tiipis doolaara 20,900, Public Benben Horik Tanteneo doolaara 21,000, Public Bencent Bluetooth doolaara 24,000, Public Baking on doolaara. Public Baking on doolaara 43,000, Public Bay Unico Cypher doolaara 88,000 yoo baasu. Hawlet Rainbet Watch doolaara 93,700 sa'aatii qofaaf wacii godhee jira. Gargaarsaaf maal fa'aa hojjete? Kylian Mbappeen akkuma galiin isaa guddatti namoota rakkatees ni gargaara. Akka fakkeenyatti yeroo umrii 19tti waancaa addunyaa fuudhu dorgommii sanirratti galii argatee gargaarsaaf yoo kennu, taphattootaaf doolaara 23,300 yoo kennamuuf, dabalataan doolaara 355 yoo fudhatu, walii galatti kilaba Faransaay wajjin waancaa waan fuudheef qofaaf doolaara 500 argatee jira. Dorgommii irraa waan argatee bakkatti Piromixis D kaardiidhaaf kanneen jira. Yeroo koronaa sanitti Kylian Mbappeen Inspiration by KM yoo jaaru, dhaabbanni kun ijoollee guddattootaaf kaayyoo isaanii akka galmaan ga'aniif gargaarsa ta'a jedhee uume. Galiiwwan isaa. Galiin taphataa kanaa kan ifaan ifatti beekame Paris Saint-Germain yoo ta'u, galiin biraatiis ni qaba. Taphataan kun taphataa cimaa fuula duraa ta'a jedhamee akkuma yaadamutti Facebook irraa miiliyoona 15 ol hordoftoota yoo qabaatu, Instagram irraa immoo miiliyoona 71 ol followera yoo qabaatu, taphataan kun beekamtii guddaa yoo qabaatu, fakkeenyaaf warreen beekamtii guddoo qaban bira gahuu danda'ee jira. Fakkeenyaaf Zinedine Zidane, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba. Akkasumas taphataan kun beekamtii isarraa kan ka'e dhaabbatoota hedduu wajjin yoo hojjetu, PlayStation 5, Boss, FIFA game yoo hojjetu, amatatti doolaara miiliyoona takkaa fi 500,000 yoo argatu. Mbappeen gama ispoortiitiin immoo ispoonsara Nike irraa amatatti doolaara miiliyoona 55 yoo argatu. Walumaa galatti ispoonsoroota irraa galiin inni argatu doolaara miiliyoona 15 amatatti argata. Yeroo umrii 17 jirutti Monaakoof yeroo taphataa turetti doolaara 95,000 ture. Amma erga PSG dhufee kaffaltaan isaaf kaffalamu dachaa yoo dabalu, kaffaltaan isaaf kaffalamu kun addunyaatti kaffaltaa guddaa warreen fudhatan keessaa isa tokko yommuu ta'u, warreen akka Neymar Junior, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itti aanee sadarkaa yoo qabatu, isaanitti aanee sadarkaa yoo qabatu, taphataan kun kaffaltaa isaa kaffalamuuf meeshaalee beeksisuu irraa walumaa galatti doolaara miiliyoona 28 yoo argatu, ispoonsoroota isaa yoo irratti daballu amatatti doolaara miiliyoona 40 argata. Taphataan kun taphattoonni akka dubbatanitti doolaara miiliyoona 180 wajjii akka baasu ni dubbatama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa, qophiin tun akka isinitti tolte abdiin qabaa. Yaada yoo qabaattan koomentirra nuu kaayuu hin dagatinaadha. Ammas qophii biraatti irratti waan akka isinii dalagamuu barbaadu daganaa deebii wanni as taayitan akka as taayitan nuu kan nu barbaaddan, wanni nu gorsuu barbaaddan yoo jiraatte koomentirratti nuu kaayaadha. Wanni dogoggora keenya akka sirreeffannuuf waan takka yoo nu ibsuu barbaaddan koomenta kan nu gootan asumaan isin gaafanna. Yeroo fuuldura irratti immoo Cristiano Ronaldo, Messi, daganaa deebii Neymar warreen hedduu beekamaa irratti kamerata akka isinii daleen yoo barbaaddan koomentirra nuu godhaatti. Yaada keessan koomentirratti nu barreessuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon kun yoo isiniif tolte immoo laayik godhuu hin dagatinaadha. Sabiskiraayib warreen godhanii sabiskiraayib nuuf godhaadha. Haga qophii biraatiin walitti deebinuu fayyaa naa ta'aa isiniin jaalladha. Nagaan naa tura.